السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نغجرتو ججباتو خردفتو تا چانالي شاشتو بقى جراتن فيا قبدو كن شاشتو بدا ورون چانالي كياف هارواتاتن چانالي كيا شير لايك سبسكرايب وچون دقتنا ورمو لايك شير سبسكرايب قوتن الفات دا غلطوما إشنين جدا akkuma beekamu guyyaa irraa guyyatti waan garaagaraa gorsa baacoo mammaaksa hibboo oduu durii wantoota isin fayyadu qabadhee karaa chaanaalii kanaatiin isiniif dhiyaadha. Isin ammoo dhageeffattanii sheer laayik hiriyoota keessaniif qooduu nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Hadhaafis baacoo takka qabadhee isin dhiyaadheera. Baacoo lama maal jetti haga xumuraatti na hordofaa. Ilaalcha keef moo kan namaaf iddoo kennitaa jedha. Ilaalcha keetiif moo kan namaatiif iddoo kennitaa jedha. Gaaf tokko haadha manaatii fi abbaa manaattu baadiyaa tokko keessa waliin jiraatu turan. Jarreen kun farda tokko qabu. Erga guyyaa tokko iddoo ta'e deemuuf jedhanii farda isaanii yaabbatanii deemsa eegalani. Yeroo isaan lamaan ta'anii farda tokko yaabbatanii deeman namoonni isaan argan akka isaan beeladaaf garaa hin laafnetti yaaduun itti aaruun hammeessuu eegalani. Yeroo kana abbaan manaa fardarra taa'uun haati manaa immoo akka lafa deemtuuf murteessan. Ammas namoonni biroo isaan argan maal abbaan manaa ofitti ofii kan haadha manaa isaatiif kabajaa hin laanne jechuun itti aaranii arrabsuu eegalani. Namichi kunis dubbiin namoota kanaa baqachuuf jecha ofii isaa fardarraa bu'uun haadha manaa isaa farda yaabbisuuf ofii isaa immoo lafoo deemsa eegale. Yeroo kana immoo namoonni isaan argan abbaa manaa kanatti kolfuun eegalan. Akka inni gowwaa ta'etti fudhachuunis hedduutti qoosan. Dhumarratti jarri lachuu lafoo isaanii deemuuf murteessan. Farda isaanis harkisuun deemsa eegalan. Yeroo kana namoonni isaan argan hedduu raajeffaman. Akkas jedhaniin maali maatiin gowwaa fi homaa hin beekneen kun kan farda qullaa dhiisanii lafoo deeman jechuun isaan arrabsuu eegalan. Egaa obbolee koo meeqa keenyatu akka sammuu keenyaatti nu ajaja dhiibnee akka geggeessummaa nama biraa jiraanna. Hedduun keenya jireenya jiraannu akka waan namaaf jiraannu akka ebaluu ta'eef hafee malee jechuun kan kaayyoo karoora keenya dhiisnee lakkoofsa hin qabnu. Waan hiriyyaan isaa itti qooseef yookaan itti mormeef qofa kan ajandaa karoora isaa jijjiiru meeqatu jira. Jireenyi kan jiraatamu akka nuuf mijateef haala keessa jirru waliin wal bira qabuun malee ilaalcha namoonni nuuf qabaniin har'a boru kan jijjiirama ooluu miti. Kanaaf kaayyoo itti amante sana hanga galmaan geessutti jecha namaaf arrabsa namaaf akka eboo nama waraanuuf bakka hin qabaatin deemsa kee itti fuufi. Akka ebaluu sirbaan morma nama jallisaa jetti Oromoon jedhamacha. Kanaafuu akka ebaluutti osoo hin taane akka dhuunfaa jireenya mataa keenyaa akka yaada keenyaatti oofachuutu barbaachisa jecha. Baacoon lammaffaa itti aantu akkas jetti. Baacoodha agamma itti jirru. Gaaf tokko itti aanu baacoon lammaffaan akkana jetti. Gaaf tokko abbaa manaatii fi haati manaa galgala osoo abiddarra taa'anii waliin mari'ataa jiranii abbaan manaa dhuufuu
xas godhe. Haati manaa dogoggora jettee hin dubbanne inuma cal'ifte. Ammas otoma taa'anii haasa'aa jiranii haati manaatis taraa ishiitti dhuufuu xar goote. Abbaan manaa xiqqoo cal jedhee taajjabeetuma akkas jedheeni, har'a xarriin guyyaa meeqa jennaani? Haati manaatis deebifte atis tisaasii irraa kaasii yaadadhugaa jettee jedhama. Baacoon keenya kanadhaa kana fakkaataa. Galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Yeroo biraa immoo waan kana fakkaatu waan nama kolfisiisaa qabadhee isiniif dhiyaadhaa. Nagaa fi fayyaanaa jiraadhaa. Ulfaadhaa. Galatooma.